Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha ana akka waan kana ofitti hidhaanota kuun argitanii beeytanii kan maamaa diradheen jira amma keetti argamne jechuudha dirree xayyaaraa biyya Yaman magaalaa Sanaa'aatti argamna jechuudha inshallah hiriyoon tiyas walii keessa dhufaa jiran akka Marroshoo Yaasin fi hedduu jiran jechuudha hiriyoonni tiyyaa asis na biratti argamanii kunniin warra biyya deemuudhaaf qophii xumuree jechuudha walii namoonni achi as dhufanis hedduu jiran jechuudha nuti amma jechuudha akkuma argitan tikeettatti murannee jirra gara keessaa kunneetiin boodas yookaan dirree xiyyaara irra baanus isinitti agarsiisa inshallah garam deemtan jechuun keessaniin oolu kara biyyaa imalaa jira waan ta'eef inshallah keeredha du'aa nuuf godhaati. Okay, ayah rekennya dia mau buat aja. Inshallah, yoga ke sini le sini warna. Ini pakai jalan. You like it? Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma jechuudha gara fe'umsa xiyyaaraatti deemaa jirra jechuudha kan irra jirru baasarra jirra akkuma argitan jechuudha kuni hundi jechuudha warra wajjin deemuudhaaf qophiirra jirrudha kanaaf hanga xumura qophii keenyaan wajjin tolaan affeerra keenya kanaaf gaafa xiyyaara keessattis jechuudha viidiyoo isinii marra kanaaf hanga xumura qophii keenyaan wajjin tolaan affeerra keenya. Ashama harka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma reef isiniin jenne jechuudha amma xiyyaara keessa seenee jirra amma gara balaliitti ce'uudhaaf deemaa jirra namoonni akkuma argitan jechuudha warri wajjin jirru bakka qabataa jiranidha inshallah hanga karaa deemnus jechuudha isiniif waraabaa bakka geenne hundatti isiniif waraabaa uummata akka rakkoon hin jiruuti nu daawwadhaa nu eegaa isiniin jenna akkamitti nu qeebalana wani ilaallaa achitti illee jechuudha ammaaf inshallah turtii waggaa dheeraa booda karaa biyya teenyaatti deebi'aa jirra. Kanaaf keedha wantaan hojimaan laallaa argaa achis buunee jechuudha waan agarruu fi waa hedduu waan jiraniif hojimaan laallaa bakkoota bashannanaa haalota garaagaraa fi waan garaagaraa isin agarsiisa waan ta'eef turtiin keessan naannoo wajjin haa ta'u isin jedha daawwadha akka jiran as keessa jiran waan jiran jechuudha amma sa'a kanatti ka'aa jira jechuudha aerooppilaanti ka'aa jira. Inshallah keerda gurra nama duucha inshallah rabbi karana kana waawu akkanatti jira kun waan kudhataa jiran agartanii rabbi nagaan nu hageessuma jedha walii akka nama qurxummii bishaan gubbaatu irra nuunu taalaa jira masaa kana kanaaf inshallah keerima jedha kana
magaalatti illee isinitti mul'isu bakka namoonni billaaf jechuudha. Akka ajaa'ibaa nama sodaachisa. Gadi utaalee hoggaa inni ol utaalu jechuudha baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf akkana jira. Aja marga punya daawat tu tapi kabar jam tu tak kayaknya apa je curah. Turki dah ikan jantan apa bodoh walid dia bina curah. Kemar kita je curah. Itu nama tu curah. Yang atasnya ane curah. Bare itu tu nilai asyik cerita je curah. Mar guna guna wala nama. Akhirat je curah kat curah. Namun desi itu buta mani curah ni kur rabi curah punya ternyata curah. Akhirat curah ka. Asbai curah kuro. Alibah tu curah ni. Akkasitti jenna. Inshallah keenye amma kalau beli jirana fakkaate biyaansi yoo guddate deeqaa 30 akkana tunuufa gara biyya abbaa keenya sitti fuukaanee jirra jenna. Gara biyya abbaa keenya magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti galuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef ammas turtii keessan hanga xumura qophii keenyatti wajjin turaa isiniin jenna. Bararaan keenya kana qofaa miti biyyoota hedduuf bararuudhaaf qophiirra jirra. Kanaaf keerri inshallah rabbiin wajjin haa jiraatu si wajjin haa jiraatu si jira. Ayo marga punya daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma sa'a tokkoo fi daqiiqaa 10 ol deemnee jirra. Amma immoo mana hedduutu mul'ataa jira jechuudha. Yoggaas irraa galaallu manoonni isin mul'atanii waraabuu immoo hin danda'u. Maaliif haalli bakki an taa'e biyyoota waan hin taane jechuudha gidduu waan ta'eef. Kanaaf amma magaalaa Finfinneetti kaloofnee jirra inshallah. Gadi buunee wajjumaan laala kan Finfinnee gahuu keenya jirra. Ati komando hafe Finfinnee ilaalaa akkuma gabbuuneen isiniif waraabaa jechuudha. Akkana jira biroo duuba kana fa'aa jira. Akkana guutamnee jirra. Keerri magaalaa Finfinneetti gabbuu beekaa muraasan waan ta'eef manoota fi waan garaagaraa argaa jirra waan ta'eef achi booda turtii yeroo muraasan booda isin agarsiisa. Oke, amma magaalaa Finfinnee akkana jirti jechuudha. Karaa keessan gadi isin agarsiisaa jira. Akkuma isin jirtu kanatti ilaala. Hedduu miidhagdee jirti Finfinneen organuuti biyyaa baane. Yeroo dheeraa takka turre jirra. Kanaaf magaalaa Finfinnee kana fakkaatti isin jenna. Magaalaa Finfinnee kana fakkaatti jechuudha.
gammadan baga gamman. Yasin, Habibi, raga-ragaan dhufte. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha amma imala isaatii tokkoo fi walakkaa booda jechuudha magaalaa Finfinnee geennee jirra amma keessa bu'uudhaaf soso'aa jirra jechuudha meeshaa keenya guurannee akkuma argitan kana jechuudha dhaabbataa jiranii yoo waaqni jedhee kan amma gabbuuf deemaa jirra alas waan jiru wajji maal laalla turtii gaarii nu wajjin isiniin jecha. Ajaba harka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha amma kan argamnu magaalaa Finfinnee booletti argamna jechuudha. Nagaan keenya jirra turtii sa'aatii tokkoo fi walakkaa booda magaalaa Finfinnee boolee jirra jechuudha. Boolee bulbulaa jirra baga gammadan baga gammanne isiniin jenna akkana jirra baga nagaan dhuftan baga nagaan nu eedan isiniin jenna baga nagaan dhuftan.